Ashamaa harka fuunee hordoftoota ganneeyyotuu nagaan siniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessanii an nagaa kooti galata gooftaa waaqayyoon galata argatu nagaa kooti baga geessanii guyyaa ergamaa hangafa ergamaa qulqulluu Mikaa'eliin baga siniin ga'e amiin baga walumaan nuun ga'e jecha jirtuu miti jiraanis na warri mana kiyyaaf seentanii buna hin dhugne koottaa buna dhugaa isiniin jedha. Bakkalaa guyyaa irraa kana koottaay Mikaa'elidha waan ta'eef koottaay buna dhugaa isiniin jedha. Nagaadha miti an nagaa kooti ana deemsa ammochuudha laayik godhaa viidiyoo kee saskiraayib na godhaa na jajjabeessa isiniin jedha. Innaa akkasa isiniin jedha ka maaliif adadamu isin jabaadhu naan jettaniin anis immoo jabaachaan deema. Yaw diraam tere yaw wanto hojjetu tokko keessatti gaafa baqa namni jabaadhu namaan jedhanii ni jabaatta jechuudha. Isa bichaan taanetis yaw kaayyoo keettis jabaachuudhaan ni qabda waan ta'eef inni akkasa isiniin jedha na jajjabeessayii warri maatii naan taane maatii ta'an isiniin jedha. Yaw borummoo buhee jechuudha ayyaana jalqaba buhee biyyatti dabarsuunidha jechuudha. Waggaa meeqa jechuudha turee jira dhugaa dubbachuudhaan jechuun yaa yeroon baradhu san maatii biratti dabarsine garuu ganna lama minamina kanallee maatii bira deemna jechuudha ani inta ukatuma keenyan ta'a jechuudha bakka amma bu'ee biyyattan dabarsuudha ayyaana isa jalqabaa jechuudha handi jedhee kan jalqabu jechuudha. Inna ayyaana maal qoqobbaan jira jechuudha yaa amma haqimiitti jechuudha. Daabbolee bukeeffadheen jira. Yaw biddeenis tolchuufan immoo absiitiin buufachaa jira achitti argitan jechuudha. Mana kee keessa sinitti agarsiisu. Ganaadha waan ta'eef mana sirreessine. Oh my god! Mabraatiin dhufte Kiristoosi. Dhugaa mabraatiin guyyaa meeqa dhugaa waaqa dubbachuudhaaf torbee tokko jechuudha. Mabraatiin suruma hin jirtu jechuudha. Amma kinu mabraatiin dhufte wii Mikaa'el dhugaan dubbadhe bakka waaqa galanni sillaasee dhaawaa ta'u dhugaa baay'een gammada silkii namattan kennadhaa jedhee yaadan ture jechuudha kalee sababa mabraatiitiin viidiyoon hojjenne dhugaa waaqa dubbachuudhaaf galgalan leefis xiqqooshii galee malee jechuudha sanuu namatti kennadhe silkii moona sodaadha namatti kennachuu jechuudha dhugaa waaqa jechuudha yeroo amma baay'ee intini waan ta'eef Anna bakka oduma sodaadhuun kennadhe akkasitti yommuu galgala fudhadhee jechuudha. Ammallee akkasan godhaa jedhee yaadda'an ture rabbi. Yaa warra Mikaa'elee waan ta'eef mabraatiin hin jirtu televezyiinii akkattan dhaggeeffadhu hin qabu jibbaasii akkattan dhaggeeffadhu hin qabu silkumarraa hin faarfannaa dhaggeeffadha jechuudha gadurrittiiti. Amma kinoo naa dhufteerti galata waaqayyo. Inna maal jechuu barbaadetananii ayyaanaaf qophaa'an jira jechuudha. Buhee kootta wajjin dabarsina jechuudha. Bixxilleen tolcha jechuudha jechuun tureen jiralleedha garuu. Yaw inni raffadhu jedhee mayyaada jechuudha biddeen illee gan tolchuu dhiise an yeroo nuyi baradhu iyyuu nu hojjedhu yaw beektu ture barataa yoo taate fakkeenya fuulii minaamina kan maatii fa'aa biraa wanta akkasii fidde nyaatta jechuudha baqa waggaa 8 jechuudha akka anaa fi biddeen toshaa wal agarreen beeknu jechuudha isallee nan hojjedha jechuudha amma yaw absiitiin buufachaa jira jechuudha yaw minaan illee shamateen jira jechuudha xaafiini Chakkaadha dhugaa homaan jiru hunda'uma akka yeroo duraa tokko miti yeroo duraa 30 fa'aa 40 fa'aa 140 fa'aa jaan jechuudha kiiloon tokko ani garuu 125 na shamate gadi bu'ee jira jaan jechuudha bakka hin deeme shamatetti akka duraa miti qannasee jira jaani ennaa akkasa siniin jedha hordoftoota kooyi yaa dhugaa rabbi birriin jechuudha naante bakka buni bakka intini nagaa jechuudha yoo sinii oka malaan injiraanni amma jechuun fakkeenya alaabuma nyaadha garuu bitadhee maal of hin dadhabu garuu dhugaa waaqa jechuudha birriin baay'eetu nama dhuma jechuudha yoo manatti hojjetatte kin bakka fakkeenyaaf amma yeroo tokko yoo shamatte 4,000 minaamin 6,000 yeroo takka shamatte taane suma bakka maatii hin qabanne maal hin qabanneeti intini baay'ee fayyadamte jechuudha ennaa akkas jechuudha jireenyi Itoophiyaa akka kanatti jechuudha. Yoon kanan taane hin taatu namoo borukoota isin dira yaa tsoomedha waan ta'eef waxis ganaan jedha jechuudha kan tsoomee sa'aatii 9 booda waan ta'eef akkasitti jirra yoo rabbi jedhe kana bakka biddeen tolchee maal jedhe yoo jedhe
intiniin barbaadachaa jira jechuudha. Mikaa'eliin na gargaaruti hojii jechuudha. Suuqii waan akkasii barbaadachaa jira. Dallaalatti illee himeen jira jechuudha. Kana barbaadu fi anis immoo nama qabadhee deemin barbaada jechuudha. Malee zim jedhanii taa'uun gaarii miti jechuudha. Waciidha seegalee yoo waciin akkuma bahu yoo hojjette gabii ittiin gashiin rakkisaadha jechuudha. Ennaa akkasitti siniin jedha. Isa immoo ganama immoo subii betakiristaaniin deemin galee jechuudha. Yaa mana musliimaan ture waan ta'eef yaa warri ortodoksii ni beektan waan ta'eef isaaf ganaa torbee boruu jechuudha. Torbee tokko naa kenname jechuudha. Ganaan kana fixadhee waaradhee amma kana fixachaa jiru immoo tsalooti godhachaa immoo intini koo suuqidha waan naa ta'u jechuudha. Yaa adada guddatanii miti suuqii wayiin banadha jedheen yaadan jira. Sillaaseen keessatti na argamu Mikaa'eliin na gargaaru akka na gargaarus immoo abdiin qaba jechuudha. Mannaa dallaallis yoo na argee bakka gaarii suuqii gaarii karaarra kan jiru na barbaadi jedheen jira. Anis immoo booda ijoollee qabadheen deemin barbaadadha jechuudha. Taf jechuun hin barbaachisa sinin galee maaliif yoo zim jetteetuma teessee wacii bichaadha dhugaa rabbii wacii sanummoo wacii taate yoo hojjetteetti fidde omaan jedhu jechuudha. Nagarachi ላይ dhugaa rabbii amma nuurri Itoophiyaadha widdiidha manaamina jedhanii miti እናንተ maal beetu dhugaa waaqa jiraata kana nuura wuddinate ergitu miti bakka nagaatu jira nagaan sitti dhaga minimum waaqa bakka jira miti ani garuu beekoo kakkooti bakka nagaa gammachuu bakka waan akkasii qaban maaramina nama nuuru Itoophiyaa fakkeenyaaf biyya keessa fakkeenya biyya Arabaa teenya nuti yeroo san nuura wuddidha akkuma maalitti galla maaliin amma kana xaafiin amma kana maaliin amma kana jenna dhugaa rabbii bachuu bakka waan qabdutti jechuudha. Bakka waanuma qabdu sanitti waanuma waaqayyoon sii kenne sanitti yoo gammadde dhugaa rabbii nagaatu sitti dhagahama mini bakka godoloo osuma godoloo yoo qabaatte godoloo sitti mul'atu jechuudha. Maaliif bakka injaan beekani akkamitti haa ibsu dhugaa waaqa dubbachuudha. Amma beete birri miti waaqi bakka gaafa jechuudha. Bakka jira miti biti kiristaanii deemti bakka jira miti shakimii kee jechuudha. Wanta hojjete cubbuu hojjete gaafa deemti abbootitti himattu bakka injaa yooni beeku garuu maarami nagaa akkamitti akkasitti dhagahamu yooni ba'aan guddaa waan sirraa sitti fakkaata jechuudha. Gammachuu sitti dhagahama Kiristoosii. Inna hir'inni keessatti mul'atu jechuudha. Hir'ina keessan immoo maal goota? Waaqayyoon guuttatta jechuudha. Dhugaa rabbii. Innaa kanaaf baay'ee hin dhiphatina jechuu barbaadetanii jireenyi waddadullee minim bakka waaqi barakatiitu jira Kiristoosiin jechuudha. Bakka barakatiitu jira jechuudha. Ani garuu bakka akkasitti ta'ee natti mul'achaa jira waan akka ta'een beekan garuu maarami barakatii bakka nageenya bakka waan akkasiitu natti mul'ata bakka nagaa gammachuu amma beete waan akkasiitu natti mul'ata jechuudha. Isinillee akkana akkasitti mul'atu jechuudha. Filis immoo jechuudha warri biyya keessa teessanii nama biyya ormaa jiranii nuuroo waddaddee maalitti galtu maal akkasa sin akkam keessatti jiraachaa jirtu dhugaa waaqa dubbachuudha jechuudha. Anumtu yeroon biyya jiru yeroon Joordaan jiru maalitti galta nutuu bakka deemnu dhabne nutuu akkas taane nutuu ufanii haa argan maal sin akkamitti jiraattu yoo irshoo qabaatanii kochuudha irshoo saniitti itti dabalanii bukeeffatanii mindinoo hin bukaa jechuudha tuntisu wanti si barbaachisu irshoo bichaa qabaadhooti maarami irshoo jechuun immoo sinii gala jedhee yaadamte wanta ittiin qasaqqastan xinnuma ishii qabaatte taana dhugaa hojiin guutee jira jechuudha. Minimmi dirqamaatti suuqii abbaantii banuu hin qabdu jechuudha. Akka darajaa keetiitti wanta haqimii keetiitiin hojjetata Kiristoosiin ati bichaa nama kaayyoo qabdu ta'ii malee jechuudha. Bilis warri biyya keessa teessanii jechuudha nuuroo waddaddee akkas ta'e maalitti galtu maal ammaanuma mallaan jiru amma beete itti mallisallee itti ajaallash indeenaa jira jechuudha. Akkatti naaroon maarami gisee san jiru namni kanaan jiru qabaqa indeemuun jaan jechuudha. Indeemuun jaan bakka gisma tokko fedhattee ufte maal deemtee waggaa tokko waggaa lama deemtee hojjetattu naan jelle amma beete akkatti na gubu namni akkana naan jiru namni waa'ee biyya arabaa hin deemta hin deebitu naan jiru. Amma beete akkatti na gubu maaliif jenna bakka hin barbaadu jechuudha. Nan jiraadha Kiristoos na jiraachisu isa waaqa kooti sanuu bara keenya kana ammoo bara dhumaatii kanaaf jedhee tan dhiphadhu waaqa birriidha jedhee
Kiristoosin koo qabaannan abbaan irruu koo naa guutu naa jira waan ta'eef. Amma beekte namni akkatti na aarsu waaqa deemtu paaspoortiin isaa addasifattuu naa jira. Amma beekte akkatti na gubu argitanii waaqa isin jira. Inna gara fina aarsa maaliin beeku waan akka ta'e hin beeku garuu ofuma kee adeemte mee maaliif anaara silaa bakka isaan hajaa namni waan barbaade haa jiru maaliif anaara hin jaa jechuudha. Kanaaf warri biyya ombaa keessa jirtanii namni nuuroon akkasii maalitti galtanii akkas taatu akkasin jira hin dhagayna jechuudha. Isin akkamitti jiraachaa jirtu jedhaani. Isin akkamitti jiraachaa akkuma isin jiraatta sanitti nutis jiraannaa inda'uum jechuudha. Warri biyya keessa jirurra nutu rakkin irra beekay maali jenna mana namaa keessa teenye yeroo mara nyaannetiin osoo nyaatiin osoo dhugii gaafa bullu garaa keenya qullaa gaafa bullu jiramti wal beeyna koo baay'een keessa tokko yoo ta'e malee gizee takka nyaatee sa'aatii 24 gizee takka argatu jira. Rakkina kana caala kan ijoollee biyya arabaa beektutu gaafas dhufta sanitti ulfaatamoo maaramee nammachuudha. Waanuma kamuu nan hojjedhe jechuudha. Waanuma kamuu nan hojjedhe Kiristoosiin. Inna akkamitti akkasitti hojjettaa naan jedhamu. Deem bakka argeen jira bakka rakkina jechuudha. Rakkinas argachuuf dhabuus argeen jira waan ta'eef homaan itti fakkaatu Kiristoosiin. Innaa kanaafi intin ittiin jedhina isiniin jedha ijoolleen kooyi yoon balleesse immoo na gorsaayi dhuguma jirtuun dubbadha jedheen yaada jechuudha. Soo ballee ittiin dabaloon maaliif soomida waan ta'eef yeroo kanaaf intinidha jechuudha. Warri biyya keessa jirtan nuuroo waddadde akkas taate maal jettanii ijoollee biyya ormaa jirtu insa akkas keenan akka isaaniin galee meeqa tokko maal gocha dhufta kan jedhuun ikkoo meeqatu jira akkoo maatuma ta'e obboleewwan ta'e obboleessa ta'e obboleetti ta'e maal gocha dhufta nuti iyyuu kara deemnu dhabne kan jedhu akkoo baay'eetu jira dhugaa waaqa dubbachuudhaaf innaa kanaan dhagayina isiniin jedha. Dhiifama naa godha qofaan natti hin taane jechuudha maaliif qorraaf natti fakkaate. Inna viidiyoon kiyyarraa kana fakkaata waan na dhaggeeffattanii galatoomanii guddaa tokko isin galateeffadha isiniin jaalladha.